Inti ana dura ta'awal dashanan ibedi kaba Opo Abdullah Muhammad Nur. Opo Abdullah Muhammad Nur. Mata amle agarawa tadi dulu si mata. Opo Abdullah Muhammad Nur. Abajan garawa tadi hamle. Opo Abdullah Muhammad Nur. Hamle. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bi kudage kuyara kan bakatokan ati argamtan. Bayi se sikra dia pacungal pada. Hatau kuyara rakon kuya hadda kasatin ati mullaja. Kuyanu ti garakun kullodan walitirunne mira kofi kama tokon kabanne wajin gammanne manguddoon keenyas beektonni keenyas iddoo kanatti argamanii yaada babbareedaa fi mimmi'aa ta'e nuuf gumaachuu jiraatii fi baay'isee manguddoodhaan keenyaa fi waldaa shanan gibee fi gabbaa konseptii ta'ee waan kana qopheessee as nu baasee halkanii fi guyyaadhaa aduu fi rooba utuu hin jedhin waan kanatti hirmaatee ilmaan Oromoo walitti baasee guyyaa hadhaa gammachuu kana waliin akka dabarsinu waan godheef waldaa shanan gibee fi gabbaa al tokko akkana galateeffattan dhiifamaan isin gaafadhaa obboleewwan Oromoodhaaf. Galatooma haa ta'u wanni har'a hojjetame kun wanni har'a argame kun maal kan agarsiisa yoo jenne gaafiin ta'uu wal nu gaafachiisu namuutu ofumaaf of gaafata. Wanni kun gammachuudha. Gammachuun kun gammachuu saba keenya guutuuti. Gammachuu ilmaan Oromoo guutuuti. Akkuma jedhamu as amma dura hololli wanni kun gaggeeffamaa waan wanni kun gaggeeffamu hololli haasa'amaa ture hedduudha. Dhimmisaas akkuma beekamu dhimma Taqlaa Ministeerii Itoophiyaa amma ilaalatee waa hedduutu haasa'amaa ture. Garuu nuti akka Jimmaatti yoo taane ilmaan Oromooti Dr. Abiyyiis akka Jimmaa qofaatti hin qabnu akka Oromootti guutuun keenya waliin qabna. Gaaffiin saba keenya gaaffiin keenya akka nu deebi'uuf ammallee isarra abdiis hin qabna. Ammallee gaaffiin keenya miira tokkoon ka biyya keessa jirus ka biyya alaa jirus wal taanee gaaffii keenya gaafachuudhaaf ammallee akka gaaffii saba keenya deebi'u abdii qabuun ibsuu barbaada. Haa ta'u dhaabbileen siyaasaa biyya kana keessa jiran mataa keenya nu guutuu walitti qabanii komunitiin Oromoo as keessa jiru dhimma keenya irratti dhimma baqataa biyya kana keessa argamu irratti nuti har'aa ilmaan Oromoo biyya kana keessa jiru osoo lakkaa'amee uummata hedduudha. Garuu namoonni kun ilmaan tokko kaanis lama kaanis sadii biyya namaa kanatti dhallee jirra. Haa ta'u ilmaan kanaafis ta'e ofiifis ta'e istiqbaala keenya yaaduun dirqama. Istiqbaala ilmaan lafaa kaatu kanaaf yaaduun dirqama ta'e natti mul'ata. Kanas yogguun jedhu nuti jiruu baqatummaa kana keessatti ofii keenyas gad jennee mataa gadi qabannee jiruu baqatummaa keessatti waqtiin keenya dabarsaa jirra. Deebinee immoo ilmaan keenya amma yogguu sinu dura deemtu kana ilaallu kana istiqbaalas yoo fuulduratti maal yoo taane istiqbaalli ijoollee kanaaf tola nuufu istiqbaalli keenya yoo maal hojjenne bareeda yoo maal hojjenne fuuldura tarkaanfannee gaaffii tokkoon miira tokkoon yoo sochoone eessa dhageenya jennee osoo waliin dhumne akkuma duraan manguddoonni keenyas hayyoliin keenyas baqattoo kanatti tuqaa oolan osoo mataan keenya bakkuma jiru kanatti konsortii abbaan tokko ta'ee walitti nu qabee yaada kanarraa akkuma karaa ittaanaa dura taa'aa komunitii Oromootiin yaadni dhiyaatee ture sanarratti waamichi godhamee walitti dhufamee waliin mari'atamee wanni jiru gaggeeffamee irratti bifatti gaafatamuuf haala nuyi ilmaan nurra baate kanaaf istiqbaalli tolu osoo godhamee akkuma isaan jedhan sana hawwii kan koo ta'ee mul'ata. Maaliif yoo jenne sabni keenya bara hedduu kaan bishaanitti kaan irbaata qurxummii ta'uudhaan kaan mana hidhaatti kaan karaatti akka malee allaattii saba keenya waan nyaachuu jiruuf baqatummaan kun nuuf hin ga'uu. Baqatummaan kun osoo nuuf ba'e osoo biyya caaltu qabnu
aadaa caaltu osoo qabnu biyya namaa keessatti aadaa keenya sumur qabne biyya keenya irraa as baanee biyya namaa keessatti mataan jiru baqatummaa keessatti waan galnu jedhe jiruuf osoo walitti nu qabanii yaada tokkoon gara baqatummaa kana keessa haalli nu mija'u godhanii waamicha dabarsuun barbaada. Haa ta'u guyyaan kun nu hundaaf guyyaa gammachuu, guyyaa badhaadhinaa, guyyaa bilisummaan keenya bakka ga'ee argamee mataa keenya ol qabnee aadaa keenya qabannee biyya keenya irratti dachaanee akkuma kana gammachuu kana caalu immoo maatii keenya wajjin haadha keenya abbaa keenya obboloota keenya wajjin gammachuu kana caalu osoo godhannee maal ta'a kana caalu nu gammachiisuu laata kana caalu nutti bareedu laata yoon jedhe gaaffii manaa ta'a kana namuutu immoo wal nu gaafachiisu. Kanaaf guyyaa hadhaa kun guyyaa bilisummaa guyyaa abdiin keenya bakka ga'u akka nuuf ta'uun hawwaa galatoomaa ulfaadhaan isin jechuudha. Kabajamtoota iddoo isaaniitti. Kabajamtoota keessummoota keenya. Aadaa keenya sagantaan keenya ammas akkuma itti fufetti jira. Sagantaan hedduu yoo barsiisan diraamaan walaloon baacoleen garagaraa hedduun ni jiru. Yeroo itti arganne kanaaf bakka baasuu barbaanna. Amma kallattiinumaan gara walaloo isin dabarsina. Walaloo gabaabduu tokkummaa jettu. Abbaan walaloo tokkummaa kabajaan gara waltajjii abbaan walaloo tokkummaa nuuf dhiyaatu. Weerree abbaan walaloo tokkummaa abbaan walaloo tokkummaa haamilee maal taatan manni abbaan walaloo tokkummaa gaddafaa maal taatan hin qabbanooftu maali? Yeroo gabaabduu qabnurraa kan ka'e yeroo waan nu jalaa hanqataa jiruuf warroonni sagantaa kana irratti illee walaloo fi wanta tokko tokkoon nu baasuu barbaadan gamanumaan akka nu gabaasitan gamanumaan yaada isinitti dabarfachuu barbaada. Galatoomaan of gochaa. Akkuma argitanitti sagantaan nu harkaa baay'atee jira waan ta'eef garuu dheeressinuu nu xiqqoodha. Tasan harkaa taate dhiifamallee nu xiqqoota kan dubbachuudhaafi. Hayyee akkasumas sagantaan keessan dheeratina tokkokaadhaa yeroo lammaffaadhaaf as dhufnee yeroo lammaffaadhaaf as dhufnee natti fakkaata. Kanaaf walaloo gabaabduu takka mijaa'e. Isinis akkam jettimee si galamoonaa eegaltare? Mee osoo atumaan eegaltee bareeda natti fakkaata. Mee eegali. Yalla dhiifama haa ta'uti akkam nagaa dhabdu ka dhiiraaf dubartii qoqqooytanii dhuftan kunooti alanaan gammanni fakkaanna yoo laalu baranaa jedhu. Anillee jallisoo wayyee badaanaa biyya tolchuu qabdaa abiyyee baranaa biyya tolchuu qabdaa abiyyee baranaa. Dursee nagaa kan koo haa ga'u si bira isa kana aansee yaada koo si fira isa kana aansee yaada koo si fira. Homa tokko yaadin sabni koo si jira teessee bu'a nu boqadhu waan tokko yaadini nussi boodaan jira waan tokko yaadini nussi boodaan jira. Nutillee gammanne dhiichifne geeraraa gaafa teessoo qabatte diina kaaftee irra gaafa teessoo qabatte diina kaaftee irra. Hayyee abiyyii koo nussi boodaan jira homaan sodaatini diina dhoortu firraa homaan sodaatini diina dhoortu firraa. Dhaamsi kiyya kanaa yaada qabu irraa waa tokko sodaatiin sammuu tanteetirraa waadaa Oromootiin dhiiga Oromootiin qubatte achirraa waan feete murteessi dubbadhuufirraa waan feete murteessi dubbadhuufirraa. Seenaa barreessite eega bara dheeraa Oromoon hin turre baane teessoo irraa fuunee achi si kenne kunoo guyyaa hadhaa fuunee achi si kenne kunoo guyyaa hadhaa. Abii Gobaloo meenarraa dhageessa dubbii laman dhabin buute oyitee keessa wayyaaneen marfamte akkuma bineensaa sabni sirraa eega gaafii nuuf deebisa sabni sirraa eega gaafii nuuf deebisa. Gaafii yoo